Baankiin Awaash bara baajataa 2020 darbeef bara baajataa 2021 kana bu'aa olaanaa galmeessisuusaa hordofee yaa'iin waliigalaa Abbootii Aksiyoona Baankichaa marsaa 26ffaa Sad.18 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaanotaatti magaalaa Finfinnee hoteela Heeltenitti geggeeffameera. Walgahii kana irratti walitti qabaan boordii daayireektara ambaasaadar Dr. Dibaabaa Abdataa Baankiin Awaash bara baajataa 2020 darbee fi bara 2021 xumuramuuf deemu kana dameewwan hojii hundumaan bu'aa olaanaa galmeessuun baankilee dhuunfaa irratti waggootaaf dura bu'ummaan dursaa jiraachuu ibsanii jiru. Baankiin kun akka karoora isaatti waggoota 10 keessatti bara baajataa 2025 dhumaa irratti akka Afrikaa baatti baankota filatamoo 10 keessaa tokko ta'uuf karoorri inni baafatee jiru haala gaarii ta'een milkeessaa jiraachuusaa walitti qabaan boordii daayireektaroota baankichaa himaniiti jiru. Baankichi bu'aa kana akka galmeesse akka idil addunyaattis ta'e akka biyyoota rakkoowwan isa mudate hundumaa dandamachuun yoo ta'u qaamoleen milkaa'ina kana keessatti qooda fudhatan miseensota boordii daayireektaroota, miseensota hojii geggeessitoota, abbootii aksiyoonaa, maamiltoota akkasumas ammoo qaamolee mootummaa fi miti mootummaa galateeffataniiti jiru. Bara 2020 darbeef bara 2021 darbaa jiru kana keessatti taaksiin duraan birrii biliyoona 5.8 argachuu isaas ibsameeti jira. Bu'aan kun ka bara darbeerraa yoo ilaalamu birrii biliyoona 1.2 caalmaa qabaachuus ibsaniiti jiru. Kuufama maallaqa baankichaa waliigalaa birrii biliyoona 108 ol ta'uunis ibsameeti jira. Kanaanis baankiin Awaash dinagdee biyyattii utubuuf liqa birrii biliyoona 87.5 liqeesseeras jedhamee jira. Baankiin Awaash hojjettoota 12,000 oliin dameelee 566tti tajaajila kennaa kan jiru wayita ta'u yeroo ammaa kana haala baankonni ittiin wal dorgomaniin sadarkaa baankota Itoophiyaa keessatti adda durummaan kan ilaalamu ta'uunis ambaasaadar Dr. Dibaabaa Abdataa ibsaniiti jiru. Gama biraan baankichi hidha haaromsa Itoophiyaaf bittaa boondii birrii miliyoona 25 bitee kan jiru yoo ta'u gibira birrii biliyoona 2.5 kaffaluunis dirqama isaa ba'achuun kaffaltoota gibira biyyattii keessaa adda durummaan kan jiru ta'ee beekamtis kan argate ta'uunis ni beekama. Abbootiin Aksiyoonaa Baankii Awaash kan yaa'ii waliigalaa 26ffaa kana irratti argamanis baankiin isaanii sadarkaa kana akka ga'uuf hojjettoota jabinaan hojjetan galateeffatanii jiru.